Baga nagaan dhuftan barattoota keenya amma ka wajjin laallu kutaa isa itti aanu jechuudha. The other cells organelle what they like and what they do. Kutaa dheeraa kana duraatti waa'ee cell membrane maal akka dalagu wajjin laalleerra fi organeloonni biraa hoo maal dalagu kan jedhu amma wajjin laallaa jechuudha. Wajjin laalla isaan keessaa tokko niikuleesiidha. Niikuleesiin akkuma beekamu dhibbaantaa 10 volume of the cell qabata. Dhibbaantaan 90 kan biraati jechuudha. Hojii baay'ee qaba niikuleesiin kun qaama keessatti. Hojii baay'ee qaba. Tokkoffaa nuclear envelope qaba. Innis double membrane dha. Niikuleesii surround kan godhu jechuudha nuclear envelope. Nuclear envelope kun poorii baay'ee qaba ofirraa. Karaa urata wayii fakkaatu, qaawwa wayii fakkaatu. Molekiilonni tokko tokko keessaa gara alaatti akka ba'anuuf kan isaan gargaaru qaawwa qaba niikuleesiin kun jechuudha. Molekiilonni kun iron nuclear poorii kanaan maal dalagu gara keessaa gara alaatti akka ba'aniif kan isaan gargaaru niikuleesii qaba jechuudha. Kan biraa niikuloolasiidha. Niikuloolasiin kun niikuleesii keessa jira. Membrane boundii miti niikuleesiin kun. Hojiin isaa guddaan raayibosoomii oomishuudha. Raayibosoomiin erga oomishamee booda niikuleesiin poorii qaba jenneerra daandii poorii saniin akka keessaa ba'uuf kan isaan gargaaru jechuudha. Inni sadaffaa kiroomaatiinii of keessaa qaba. Kiroomaatiiniin kun DNA of keessaa qaba. Pirootiinii histoon jedhamu irratti maramee kan argamu yoo ta'u seel saayikilii keessatti jalqabahu isaatu kondensidi ta'a. Kutaa 12 irratti barattu loosely dispersed ta'eera keessatti gad dhiifame akka waan walitti marame kondensidi osoo hin ta'in dura seeliin kana yoo taate akkas jira jechuudha. Seelii keessa bakka akkas walitti maramee jira jechuudha. Kun kiroomaatiinii jedhamee beekama. Garuu yeroo seeliin divaayid ta'uudhaaf qopheeffame bifa kanatti geeddara. Erga bifa saniitti geeddarame maal jedhamee waamama? Kiroomosoom jedhamee waamama jechuudha. Kiroomosoom jedhamee waamama. Inni sadaffaa maayitookondoriyaa. Maayitookondoriyaan ministeera albuudaa yookaan ministeera anniisaa jettanii waamuu dandeessu. Bakka raaciteessuun adeemsi wal nyaatiinsa raaciteessuu yookaan wal nyaatiinsa oksijiinii barbaadu keessatti gaggeeffamu double membraneidha. Keessi isaa jechuudha. Keessi isaa kiristee jedhama. Dhangala'aan keessa isaa kiristee jedhamee beekama. Inner membrane isaa kiristee yookaan membrane lama qaba jennee isaa kana agartan akkasinitti mul'atuuf inni kun fakkeenya inni kun agartan inni kun kiristeedha. Keessa isaa yoo bante immoo dhangala'aa wayiitu jira. Akkasii jechuudha dhangala'aa wayiitu jira. Dhangala'aan kun maal jedhama? Fluid matrix jedhama. Bakka nyaatiinsi keessatti gaggeeffamu large surface area qaba. Electron transport chain as keessatti gaggeeffama jedhu boqonnaa 5tti sirriitti gadi fageenyaan ilaaltu jechuudha. Kan biraa raayibosoomii. Raayibosoomiin kutaa pirootiin senteesisiin keessatti gaggeeffamu. Kutaa pirootiin senteesisiin keessatti gaggeeffamu. Isaan kun saayitooplaazimaa keessatti bilisaan socho'u. Yeroo tokko immoo endoopilaazimik reetikulamii keessaa isa ispeesifikaalii ta'ee raaf endoopilaazimik reetikulamii irratti maxxananii argamu. Raayibosoomiin kutaa lama qaba. Tokko RNAdha, tokko immoo pirootiinii ofirraa qaba. Garuu iddoon inni itti oomishamu
niikuloolesii akka ta'e kana dura laalleera. Erga achitti oomishamee booda daandii niikuleer pooriitiin gara eessaatti deema? Gara saayitoopilaazimiitti akka dhufu wajjin laalleerraa jechuudha raayiboosoomiin. Kan biraa inni shanaffaan indoopilaazimiik reetikulamiidha. Indoopilaazimiik reetikulamiin kan argamu iyukaayirootikii keessatti. Maaliif akka indosimboyaantitii irratti laalletti akka pirookaayirootikii irra hin jirre hubanneerra, achirraa akka badii hubanneerra. Maalinni liinkii kan wajji godhu inni kun gal tokkoon seel membireenitti maxxanee argama. Kaaniin immoo niikuleesitti wal liinkii godha, wal qunnamsiisaa jechuudha. Iddoo lamatti qoonna, tokko raaf indoopilaazimiik reetikulamiidhaa fi lama ismuuz indoopilaazimiik reetikulamii jennee bakka lamatti qoonna. Raaf indoopilaazimiik reetikulamiin raayiboosomii qaba sarfeesii isaarraa. Kan inni responsible ta'uuf manufacture and transport of proteinii oomishame geejjibuudhaaf fi proteinii geejjibuudhaaf. Proteinii sorry jecha geejjibuudhaatti fayyadame. Proteinii oomishuudhaa fi geejjibuudhaaf fayyadamna. Proteinii kan inni ittiin oomishamu raayiboosomii keessatti karaa lumen yookiin inner space jedhuun keessaa ba'a. Vaasikiiliitu bocaan fuudhee deemaanii gara goljiitti keessaa jechuudha. Indoopilaazimiik reetikulamiin raaf indoopilaazimiik reetikulamiin proteinii oomishuudhaaf caasaa baay'ee barbaachisu. Kana qofaa miti. Enzymes kan oomishame to be secreted into the lumen of gara intestiniitti deemuudhaaf vaasikiilii kanaan deema jechuu barbaadeeti. Ismuuz indoopilaazimiik reetikulamiin raayiboosoomii qabu garuu lipiidii ofirraa qaba. Hojiin isaa guddaan lipiidii oomishuudha. Kana qofaa miti, kaarboohaayidireetii meetaabolaayis nyaatni akka gaggeeffamu gochuuf, ditoksifaayi wantoota hin barbaachine gubuuf yookaan qaama keessaa gatuuf baay'ee barbaachisaa jechuudha. Inni jaaffaan golgii apparataas yookaan dhaqna golgii kan jennu. Golgiin caasaa saaks jedhamu kan baay'ee qaba, filaatendi kan ta'e baay'ee ofirraa qaba. Kan gargaaruuf illee pirootinii erga moodifaayi godhe yookaan sirreessee booda moodifaayi gochuudhaaf yookaan geejjibuudhaaf mana sanduuqa poostaa jedhama yeroo tokko kan beekamu. Pirootinii moodifaayi gochuudhaaf mijeessuudhaaf gargaara jechuudha. Modification of proteiniin asirratti gaggeeffama. Modifaayi yeroo jennu maal jechuudha? Yeroo tokko immoo pirootiiniin gara gilaayikooprootiiniitti ni geejjimama. Taagitti godha, kanaaf king of taag jedhama yeroo tokko. Mana sanduuqa poostaa jechuu dandeessu. Posta office jedhames yeroo tokko beekamuu danda'a. Kan modified ta'e pirootiiniin kun vaasikiiliidhaan gadi dhiifama. Golgii kanarraa gadi dhiifama. Gara seelota biraatti deema. Egzosaayitoosiidhaan gadi dhiifama jechuudha. Egzosaayitoosiidhaan gara biraatti deema jechuudha. Egzosaayitoosiidhaan gara biraatti deema. Egzosaayitoosiin maal akka ta'e kana dura laalleera. Tokko immoo egzosaayitoosiin kun laayisosoomii keessallee gadi dhiisuuf isa gargaara. Laayisosoomii maali kan jedhu wajjin laallaa jechuudha. Laayisosoomii maali kan jedhu wajjin laallaa jechuudha. Laayisosoomiin specialized internal structure hin qabu. Garuu single membraneidha. Double miti hubadhaa, laayisosoomiin double miti. Yeroo tokko kitaaba baay'ee irratti ekstreem irratti natti fakkaateera. Double membrane jedha. Yaa akka kitaaba keenya irratti jedhutti single membrane jedha. Kan itti foormidi ta'u golgii keessatti, golgii apparataas keessatti digestive enzyme kan caccabe maali seelular debrisii
xuraa'aa seelii keessaa qulqulleessee dhabamsiisuudhaaf gargaaraa jechuudha. Particularly keessumattuu fagoo saayitootik waayit bileedii yookaan isa ingiliffe godhame nyaatamee seeliidhaan ajjeefame kana keessaa baasuudhaaf gargaara. Enzaayimii garaagaraa of keessaa waan qabuuf enzaayimii itti gadhiisee daaraa botoroo godhaa jechuudha. Daaraa botoroo godhaa jechuudha. Orgaaneeloonni hamma ammaa ekspirees goone kan yuukaayirootikii keessa jiran hundumti isaanii. Garuu orgaaneellii kamiyyuu keessatti seeliin wal fakkaataan jira jechuu hin dandeenyu. Fakkeenyaaf seelii pilaantii haa fudhannu. Seelii pilaantii keessa qofa warroonni jiran cichaan seelii pilaantii qofa keessa jira. Laarji vaakiuliin seelii biqiltuu keessa jira. Kilooroplaastiin seelii biraa keessa jira jechuudha. Seelii caasaan seelii walii maalirraa ijaaramu kan jedhu boqonnaa lamatti sirriitti hojii ilaalla. Criss-cross arrangement of cellular fiber irraa akka ijaarames kunis jabina isaatii fi wal keessa elasticity isaatiif akka gargaaru sirriitti ilaalleerra jechuudha. Gaappiinis akka jiru ilaalleerra. Firiilii wantoota gara keessa haalaatti baasu kan haguuggii seelii biqiltuu cimsuudhaaf akka gargaarullee sirriitti hubanneerra. Vaakiuliin fluid wanta saaki jedhamu dhangala'aa saaki jedhamuun kan bulbulamaadhaan keessatti guutameeru akka ta'e ilaalleera. Inni kunis tarjidiitiidhaaf akka gargaaru targara pireejeriin akka uumamni isa gargaaru. Targara pireejeriin maalidha? Yeroo seeliin haayipootooniik soolushinii keessa kaa'amu bishaan gara keessatti akka seenu ilaalleera. Kun targara pireejerii akka maaliif seelii walii akka qabuuf jennee sirriitti hubanneerra. Hoo vaakiuliin bishaan dhabe immoo keessa akka bahuu fi booda immoo pilaasmoolaayisis akka ta'u biikan pilaasiid akka ta'u sirriitti ilaalleera. Targar pireejeriin akka hir'atu. Inni kan biraa kilooropilaastiidha. Kilooropilaastiini elektiroomaayikiroogiraafiidhaan yeroo ilaalamu kilooropilaastiini kana fakkaata. Kana fakkaata. Akkuma seelota biroo hedduu jennee debil membireeniidha dhangala'aa of keessaa qaba. Dhangala'aan sun stroomaa jedhama. Stroomaa jedhama. Wantoota akka biskuutii walirra naqan wayii akkas jiranutu jira. Akkas jiranutu jira. Wantoonni kun maal jedhamu? Wantoota kana agartanii kalariin tokko na jalaa ta'e. Wantoonni kun maal jedhamu? Giraanaa jedhamu. Giraanaa jedhamu. Giraanaa jedhamu jechuudha. Wantoonni kun giraanaa jedhamu. Giraanaan kun immoo tokkoon isaa garuu walitti paakdii ta'anii giraanaa jedhamu. Tokkoon isaa taayilookooyidii jedhama. Boqonnaa saniitti sirriitti hubattu jedhee yaada. Boqonnaa kanatti sirriitti hubattu jedhee yaada. Sirriitti hubattu jedhee yaada. Boqonnaa shanitti sirriitti hubattu jedhee yaada. Isaan kun inni kun akkas akka jiru giraanaa jedhama. Tokkoon isaa kana keessaa tokkoon isaa qofti taayilookooyidii jedhama. Taayilookooyidii jedhame akka waamamu hubachuu dandeessu jechuudha. The chloroplasts are surrounded by two membranes like mitochondria, but unlike mitochondria, the inner is not folded. Akka mitochondria, inneriin isaa yookaan keessi isaa folded ta'e hin jiru. Kan mitochondria folded ta'e gara kiristeetti akka jijjiiramu wajjin ilaallee waan turreef. There are two main regions in chloroplast. Regionii lamatu jira. Giraanaadhaa fi membranes yookaan paakdi kan ta'e. Tokkoon isaa immoo taayilookooyid. Taayilaakooyid kan ta'e. Laayit dipendentiin taayilaakooyid irratti geggeeffama. Laayit indipendentiin immoo stroomaa keessatti akka geggeeffamu boqonnaa shanitti sirriitti wajjin ilaallaa jechuudha. Fluid stroomaa laayit independent reactioniin fotoosintesisiin adeemsa lama akka qabu. Tokko wal nyaatiinsa ifa aduu barbaaduu fi
lama ol nyaatiin ifaa du'uu kan hin barbaanne akka qabu ni beektu. Boqonnaa shanitti sirriitti hojii ilaallaa. Kutaan isaanii kana fakkaata. Kana fakkaata. Inni itti aanu seelii tokko tokkorraa akkamittiin adda baasnee beekna yookaan akkamitti adda baasanii. Baayoloojistoonni kan jedhu. This has been possible because of technical cell fractionation. Kun hin danda'amu maaliif adeemsa cell fractionation jedhamutu jira waan ta'eef. Kuni tekniikni kun kan danda'ame maaliif mass of organelle vary hammi yookaan ulfaatinni hamni isaan qaban garaagarummaa qaba. Fi maasiin kunis yookaan cell fractionation kunis saayizii isaan irratti depend ta'a waan ta'eef. Fakkeenyaaf mixture of organelliin yeroo centrifuge keessa kaa'amu centrifugein ni marsa akkasitti marsa. Yeroo keessa kaa'amu maal ta'a centrifugein expand circle ta'a ofirratti jechuudha. Inni xiqqaa ta'e jalqaba ba'a. Very small kan ta'e. It large ni tokko kan maasii guddaa qabu maasii akkuma wanta tokko yeroo agartan akkuma jalqabaan isin akkas gootanii gara gadiitti gara golbaatti kan deemu gara gadi jallaatti yookaan gara gadiitti kan deemu hin jiruure. Niikuleesiin saayiziin isaa laarjii waan ta'eef gara gadiitti dafee deema. Raayiboosoniin immoo ispiidii guddaa barbaada deemuudhaaf salphumatti hin deemu. Salphumatti hin deemu. Seeliin kun jalqaba akkasitti marfamuudhaaf maal ta'uu qaba? Bafardi kan ta'e solutionii bafardi kan ta'e keessa taa'uu qaba. Solutioniin bafardi kan ta'e kun pH'n isaa akka hin jijjiiramee immoo pirootiinii yookaan enzaayimiin akka miidhaan irra hin dhaqqabne keessa taa'uu qaba tokko. Lama isotonic yookaan equal water potential keessa taa'uu qaba. Osmotic pressure yookaan osmotic bishaan akka keessa hin baanne akka gargaaruuf yookaan keessa hin baanne akka hin baane seelii irratti plasmolysis ta'ee tarjidiitiin akka hin uumamneef isaan gargaara. Kan biraa cool isa qabbanaa'aa keessa taa'uu qaba. Maaliif overall effect of enzymiin akka hin miidhamneef jechuudha. Seeliin kamiyyuu akka xuraa'aan walitti hin makamnee fi qulqulleeffamee homogenized ta'uu qaba. Kan homogenized ta'ee maal keessa ta'a? Ultra centrifuge yookaan span at low speedidhaan ultra centrifuge keessa kaa'ama. Niikuleesiin jalqaba ba'a maaliif saayiziin isaa guddaa waan ta'eef. The supernatant the suspension containing remaining or kanaaf immoo supernatant jedhama. Erga niikuleesiin badee booda jechuudha. Supernatantiin maal ta'a? Ispiidii guddaadhaan ba'a. Maaliif kilooropilaastiitu itti aanu waan ta'eef. Yoo pilaantii ta'e seelichi. Kanaaf immoo ammas hin godhama maayitookondiriyaatti ba'a jechuudha isaan ta'an. Ispiidii guddaadhaan erga ba'ee booda maaltu ta'a? Wal duraa duubaan ni ba'u jechuudha. Akkuma asirratti argitan kana suspension of broken cell kan ta'e maal ta'a? Ujummoo kana keessa ta'a. Sana booda ujummichi rotated ta'a. Sana booda jalqaba niikulees sedimentiitti ba'a. Erga niikuleesiin ba'ee booda gara gadiitti ba'ee booda ammas ittiin gaggeeffama. Hoo biqiltuu ta'e kilooropilaastiiin ba'a. Kilooropilaastiitti taane laayisosoomiin ba'a. Laayisosoomitti taane peerikzosoomiin ba'a. Sanatti taane immoo indoopilaazimik reetikulam xumurarratti immoo raayibosoomiitu ba'a. Kanaafuu wal duraa duubaan isin gaafa. Tokkoffaa niikulees. Lammaffaan kilooropilast. Sadaffaan maayitookondoriyaa. Afuraffaan laayisosoom.
shanaffaan peerikzoosoom, jahaffaan indoopilaaziimik reetikulaam, torbaffaan raayibosoom jettanii tartiibaan isin gaafachuu danda'u. Isa kana beekuun isinirraa eegama jechuudha. Isa kana beekuun isinirraa eegama jedhee yaada. Boqonnaan afur seelii baayoloojiin kana fakkaata. Waan waliin turtaniif galatooma. Tarii immoo haalli itti riikardi goonu fi qulqullina rakkoo qulqullinaatiif dhiifama guddaa isin gaafachaa. Baayoloojii barnoota baayoloojii fi sabjektii biraa afaan keenyaan qulqulleessinee akka barannuuf jedheen kana yaadee kana qopheesse. Kakka'umsa kiyyaaf immoo subscribe osoo gootanii natti tola ture. Hoo isinii fayyade waa takka isin hubachiise subscribe godhaa. Hiriyoota teessanitti himaa waan dhageeffattaniif guddaa galatooma. Review question immoo viidiyoo addaatiin dalagnee isinii dhiyaanna. Nagaan nu tura.